amaana abbaa koo galmaan hin keenye bultii ijaarradhee keessa gad hin teenye. Ani maqaan kiyyaa ammaaf himachuu hin barbaadu. Kan itti dhaladhe Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Martii Arbaa Guguu yoo ta'u kan hin jiraadhu biyya ormaati. Abbaa kiyyaa fi haati kiyyaa akkuma wal fuudhaniin abbaan kiyyaa ana qofa argatee osoo hin turin gara fuula Rabbii deeme. Yeroo ana qofa argatee gara fuula Rabbii deemu haadha kootti amaanaa dhaammatee biraa deeme. Abbaan koo abbaa feetee wajjin yoo jiraatte takkittiitoo amaanaa jedhee gaafa biraa gara fuula Rabbii deemu haati koos amaanaa isaa san jabeessitee maatii isii osoo hin jaallatin biyya abbaa kootti haftee achumatti na guddifte. Ergaa na guddiftee ani of baradhe booda mana barumsaa na seensifte. Seenaa abbaa kootii natti himte. Abbaan kee nama akkaan kabajamaa jaalatamaa nama Rabbiin jaalatee baratee barsiisee diin islaamaa kan beekamedha. Diin islaamaa akka kombeetaratti harka isaatiin barreessaa ture. Akkattiin ilmaan koo barsiifadha jedhee waa hunda qopheeffatee osoo jiruu Rabbiin isaa fudhate. Atis amaanaa natti sidhiise barattee akka amaanaa isaa san bakkaan geessuun fadhanaan jette. Haa ta'u garuu ani osoon baradhee akka isiin feetu akka isiin yaaddu hin ta'in barumsa hanga kutaa 5 qofa baradheen addaan kute. Waggaa tokko booda kutaa 6ffaa seenee ergaan xumure booda gara bultii seene. Ergaan bultii tiyya ijaarradhe booda akkuma nama kamuu daa'ima tokkoon godhadhe. Bultiin tiyyaas naa ta'uu diddee erga bultiin tiyyaa naa ta'uu diddee bultii tiyya keessaa ba'ee of jijjiiruu jedhee gara biyya ormaa deeme. Ergaan biyya ormaa deeme osoo turee ji'a hin lakkoofsisin gurbaan wahii nama naan wal beeku irraa lakkoomsa kiyya fudhatee wal barre. Anis akkumaan isa baren haalaa fi amalli isaa naa ta'ee hedduu isa jaaladhe onneen koo isa faana miidhamte. Inni garuu akkaan ani isa jaaladhe erga hubate booda halkanii fi guyyaa natti siqee akka na jaalatu natti hime. Ofii garuu dhugaan osoo hin ta'in sobaan akka isa jaaladhu na godhe. Gaafan ani isa malee akkan obsee hin jiraanne beekee yeroo dura na wajjin haasa'u san na wajjin haasa'u ani kuni maaliif ta'e je'en halkanii fi guyyaa itti yaadem. Booda nan gaafadha je'en yeroo inni naa bilbilu maaliif yeroo naaf dhabdaa maaliif akka duraanii irraa natti jijjiiramta je'en yoon gaafadhu dalagaa yookiin wahuma biraa sababsatee natti himata. Akkasumatti osoo jirru wajjin haasawaa ji'oota muraasa lakkoofsisne. Ji'oota muraasa booda biyyattiin deebi'e. Osoon waggaa kiyya hin xumurin yeroon biyyatti deebi'u ani isa irraanfachuun dadhabe. Yeroo kana lakkoomsa isaa barbaadeen bilbileefi yeroon ani bilbiluuf hanga yeroo duraa na wajjin dabarse caalaa akka na jaalatu natti hime. Anis akkasumattiin wajjin jiraachuu eegale. Haa ta'u garuu haga ammatti isa amanuu hin dandeenye. Yoo guyyaa tokko na bohaarsee yaada na baasee guyyaa tokko onlaayinii cufatee na biraa deema. Ani guyyaa 2 yookiin torbee tokko cufatee narraa fagaatuu dhiisiti guyyaa tokko osoo naan bilbilin yoo oolee miira biraa keessattiin of argam. Yeroo inni ji'a tokko jawaala cufatee deemee deebi'u ani waa hunda wal bira qabeen bakka erga akkana ta'ee ji'a tokko yookiin ji'a 2 na biraa deemuu dhiisi daqiiqaa tokkoof akka na biraa deemtu hin barbaadu. Kana booda sin jaalladha jettee onnee koo waan na darartuuf hin qabdu jedheen jala sararee itti hima yoon je'ee qopheessee isa eegu. Yeroo inni naa dawwalee wajjin haasa'u eegalu waanin dura je'e san hunda dagadheen humaa itti himuu dadhabee akkaan isarraa fagaachuu deemu dhiiseen akkaan isa jaaladhuun itti hima.
akkasumatti osoo jirru waggaa tokko xumurre yeroo gara waggaa lakkoofsisnu duraanumayyuu yeroo naaf dhabuutan daran yeroo naaf dhabuu eegalem ani halkanilleen halkan natti hin fakkaanne guyyaanilleen guyyaa natti hin fakkaanne haa ta'uti yeroo inni na dhiisee deemu anis dhiisuun qaba je'en murteessee jireenya biraa nama biraa wajjin jiraachuu murteessu inni ni deebi'a maaliif na dhiiftee deemtee maaliif natti deebitaa maa onneeti yamiitee na darartaa maaliif naan taphattaa yoon ja'uun akka ati amala kee yookiin osoon ani siin bilbilin oolee miira ati keessatti of argitu kanarraa sirrooftuu fi malee tasuma si jibbee si biraa hin deemne naan jedhee waa'ee jireenya koo jireenya ofii haasa'uun na biraa deema yoo na biraa deemu bilbila isaa cufatee onlaayinii hidhatee fayyadama yoo natti deebi'u waa'ee jireenya koo fi waa'ee jireenya isaa natti haasawa tasuma dhugaa fi dhara isaa adda baafachuu hin dandeenye amma garuu guutumaa guututti garaa koo irraa muradha je'ee irraa murachuu dadhabe isaa wajjinis nan jiraadha je'een of biratti arguu dadhabe rakkachaa jira amaanaa abbaa koo hawwee fi yaada haadha koos galmaan hin geenye bultii jaarradhe akka namaa keessa gadi hin teenye akkattiin cinqamee rakkamaa jira mee maal naa dhaamtanii yaada keessan naaf qodaadha galatooma. warri dhalayaa jaalalaa wadadoo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa burqaa shingiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib gisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol isinii baati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala. sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.